in the solar system will come together in alignment. It's called Planetota addunyaa teenya gugurdoo shanar hiriiranii waliin mul'achuuf beellam qabatan jedhu Merkuriin, Venus, Marsiin, Jupitariif Saatarniin faan jimaata har'a yoo samir duumessin jiraan taatu wal qabatanii waliin dhaabbachuuf qophii ta'uu isaanii BBC'n gabaas. Kutaalee addunyaa cufa dontaanii bakka tokkotti tardooma. Ta'uu baannaan agwiixatu dhufuutti itti fufuun mul'achuu danda'u jedha gabaasichi. Merkuriin carra adda ta'een ilnam cufaatiin akka daawwatamu dandeetira. Pilaaneetoti kun akka tarree galanii mul'achuuf jira warra keessa saayintistiin hawaa Profeesar Lucy Green nam tokkoore. Pilaaneetoti kunneen toor galanii akka mul'ata waggoottan 18 dur akka nama barkum 2004 ta'uu yaadachiisa. Hambood garuu hanga barkum 2040 deebinee pilaaneetota kanaan waliin arginu jedhu. It should be a pretty spectacular sight, but even more, it's almost like Mercury, Venus, Earth, Marsiin, Jupiter, Saturniin, Uranus, Neptune, Pluton faan pilaaneetota saglan dhalli namaa dhaqqaba keessa muraas turan. Maatii pilaaneetota tan keessa guddayyoof isiin hangafa Jupiter yoo taatu, Pluton immoo maandhawar cufaatii jedhan. Guddayyoon square kiiloomeetira biliyoon 61.42 weefti. Diqqoon immoo square kiiloomeetira miliyoon 1,188.3 afreessoo lafa dachee yookaan ardi torbaan dhalli namaa jiraachuu jira kana. Pilaaneetota hawwa kee jiran kan keessa Jupitariin 63 qabdi. Laftir jiraan tun garuu ji'um tokko keessa marte naannoofti. Dacheen guyyaa sa'aatii 24 marte dhuufti. Pilaanetiin Niiptuun jedhamti garuu sa'aatii 16 galtee ciisusii ragaalee mul'isa. Wamtaa teefuduu guyyoottan sadeen dhufan keessatti pilaaneetota addunyaa gugurdoo shan daawwachuuf jirraa jedhan. Five planet parade in the sky for the first time in nearly 2 decades, actually.